Hi guys, akkam jirtu daftanii fi kan toni maatii waan lisaayi teek bangna gaandee tan gara channel ko turtan isin jedha guyyaa kana oduu gammachiisaan isiniif qabadhee fi dhufee jechuudha. Uummata Oromoo hundaaf iyyuu oduu gammachiisaa jechuudha wanti isinitti agarsiisu yookiin qabadhee fi dhufee kan guyyaa kuni sababni isaa immoo afaan keenya afaan Oromoon gara dijitaalaa yookiin immoo Google Translate keessatti nuuf dabalameetii jira jechuudha. Kun immoo tarkaanfii tokko yookiin guddina tokkodha jechuudha. Baay'ee tokko waan nama gammachiisudha. Sababni isaa fakkeenyaaf Google irraati barnoonni garaagaraa ni jiru jechuudha. Afaanota addunyaa kanarra jiran afaanota baay'eetu jira. Sanaan egaa qophaa'anii kan dhiyaatanii namoonni irraati baratan kan irraa fayyadaman beekumsaan illee nugatanii kan isaan ittiin deeman waa baay'eetu jira jechuudha. Sana hundumaa egaa dubbisuudhaaf gara afaan keenyaatti deebisnee hubachuudhaaf amma salphaatti jechuudha. Afaanota barbaadan kamiiniyyuu gara afaan keenya afaan Oromootti jijjiiruudhaan yookiin immoo wanta isin afaan Oromoodhaan barreessitan kamiyyuu jechuudha. Afaanota addunyaarra jiran kamittiyyuu translate gochuu yookiin immoo jijjiiruudhaan hiikaa wanta tokko beekuutii ni dandeessu jechuudha. Yan itti fayyadamni isaas baay'ee tokko salphaadha. Siistamni kun kan inni nuuf gadhiifame guyyoota muraasa duradha. Kan itti fayyadamu jalqabee gaafuma jalqabaatii kaaseedha. Wantoota baay'ee sirriitti akka inni hojjetuuf hin hojjenne teestii godheetiin jira. Sirriitti hin dalagaa yeroo jalqabaaf waan ta'eef egaa hedduu tokko dalaga jedhee itti gammadeetiin jira jechuudha. Kana caalaa immoo fooyya'aa guddachaa adeema malee gadi adeemu hin beektu waan ta'eef kanaan dura gaa afaan Amaariffaa yookiin afaan warra Amaaraa kuni yeroo eegalanitti hanga kan keenyaa kanallee fooyya'insa hin qabu ture. Garuu amma guddatee fi eessa akka inni ga'e isinillee ni beektu. Kanaaf egaa afaan keenyallee kana gaa guyyaa guyyaatti itti fayyadamuudhaan kana caalaa akka inni nuuf guddatu gochuutii ni dandeenyan isinin jedha. Haalli itti fayyadama isaatii baay'ee tokko salphaadha. Wanti isin barbaachisu appilikeeshinii Google Translate qofaa buufachuutu isinirraatii eegama. Aappii isaa immoo akkasin abdeetii godhatan yookiin immoo akkasin gadi buufachuuti dandeessan godhee linkii isaa description box yalan isiniif kaa'eeti jira. Salphaatti barreeffama viidiyoo kanarra yoo tuqxan argachuuti ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii sana kanneen kanaan dura daawunloodii godhatan jirtan dirqama abdeetii godhatanii itti fayyadamuu qabdu. Kanneen kanaan dura Google Translate application kana hin qabne immoo akka haaraatti bilbila keessan irratti gadi buufachuun itti fayyadamuu ni dandeessu. Bilbila nama hundumaa irratti ni dalagan isiniin jedha. Ammas yeroo gubiin haala itti fayyadama isaatiin isinitti agarsiisee jechuudha. Hordoftootiyyaa garasitti dabarra. Sagdura garuu kanneen channel ko subscribe godhan jirtan subscribe godhaa. Akkasumas illee viidiyoo kana like godhaatii namoota baay'ee biraa akka inni ga'u taasisaan isin jedha. Waan jajjabeessitaniif waan nafaana taataniifis immoo galatoommaa isin jecha. Welcome guys. Akkam jirtan uummanni Oromoo hundi keessan baga gammaddan oduu gammachuu akkuma hundi keenya guyyaa muraasa dura dhaga'u jiru afaan keenya afaanota dijitaalaa afaanota tarree afaanota gurguddoo addunyaa keessa galee jira. Kana jechuun afaan keenya afaan hojii Google ta'ee jira jechuudha. Kanaaf afaan keenya afaanota tarree afaanota addunyaa galee jira. Afaan barbaadan afaan keenyatti hiikachuu ni dandeessa. Kan afaan keenya gara afaan barbaadanitti hiikachuu ni dandeessan jechuudha. Warroonni appilikeeshinii Google Translate keessa barbaadanii dhabdanis kunoo ni jira jechuudha. Daawwattoota kiyya akkamitti akka itti fayyadamuu qabdan isinitti ni agarsiisa. Viidiyoo kana like gochuun eegala please. Ati ka viidiyoo kana ilaalaa jiru YouTube channel kana Safe Tech subscribe gochuu hin dagatiniin sin ja'a daawwattoota isinin ja'a daawwattoota kiyya kun akkuma agartan kun YouTube channel kiyya Safe Tech jechuudha. Daawwattoota kiyya viidiyoowwan hedduu asirra dalageetiin jira. Like subscribe gochuun dagatinaa sin ja'a. Okay garasumatti haa dabra application Google Translate Play App Store keessa yoo sentanis direct ni argattan jechuudha. Play App Store keessa yoo sentanis iOS keessa yoo sentan warra iPhone fayyadamtanis ni argattan. Akkasumas linkii description box video kana jala description box jala link isiniif hin kaa'a achirraan dhayxanii buufachuun kun akkuma agartan Google Translate jettanii Play App Store keessa sentanii barreessitan akkanatti isiniif Google Translate jedha. Sanbooda ana madaaloo godhadhee waan hin jiruuf open godhanaan jedha isin install godhi isiniin jedha open ni goona. Kunoo daawwattoota erga open goone egaa bifa kana fakkaata. Bifa kanaan isiniif baha. Amma warri kana guyyoota lamaan dura afaan keenya asirratti ol hin baane jechuudha. Listii afaanota keessa gisee sentan hin jiru ture afaan keenya afaan Oromoo jechuudha. Amma kunoo akkuma agartan afaan Oromoo jee asitti ni jira jechuudha. Kunoo afaan Oromoo jee ni jira. Oromoo English akkuma agartan daawwattoota kiyya. Kunoo o alfaabeetikaadhaan kaa'ee gara gadi gisee gaddeemtan orra gisee jettan Oromoo jettanitti akkanatti argattan. Afaan Oromoo barreeffama afaan Oromoo gara afaan Amaaraatti jiru callistanis immoo waan barbaadan barreessan akkam nagaa keetii
Kunoo agaruu jirtan daawwattoota kunoo bifa kanaan itti fayyadamna jechuudha. Afaan mee barreeffama dhedheeraa feetan itti barreessuu ni dandeessan. Afaan Oromoo afaan Oromoo tarree afaanota addunyaa galee jira. Baga gammaddan ummanni Oromoo hundi keessan. Kunoo akkuma agartan hima dheeraa kan asitti barreessa kana gara afaan Amaaraatti nuuf jijjiiree jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan bifa kanaan isiniif jijjiiraa jechuudha. Afaan Oromoo tarree afaanota addunyaa galee jira. Baga gammaddan ummanni Oromoo hundi keessan. Amaariffaanis kunoo bifa kanaan jira. Garuu gara sagaleedhaan baasee isiniif hin hiiku jechuudha. Kanaaf isin teekstii nama kamiifuu firiindii keessan firoota keessan nama barbaadanii barreessuu barbaadan afaan Oromoo barreessanii hiikaa inni isinii kuusan asirra ka'aa agartan. Kunoo mallattoo akka wantaa kana irratti yoo cuqaaftan kunoo as mallattoo kooppiiti. Asirra yoo qaaftan koppii isiniif ta'a. Kanaaf deebitanii bakka nama barbaadan saniif peest gootanii jechuudha. Afaan Amaaraatis akkasuma gara afaan Oromootti jijjiirrachuu ni dandeessan. Mee amma jijjiirree ilaallu afaan Oromoo gara afaan Ispaanishitti gara afaan Ispaanishitti haa jijjiirru. Akkam nagaa keessanii hordoftoonni Seyfish Tech. Kunoo akkuma agartan gara afaan Ispaanishiti nu jira. Garuu afaan Ispanish sagaleedhaan nuuf. Como están seguidores de Seyfish Tech. Wow. Hedduu waan ajaa'ibaati. Afaan keenya kana booda duubatti deebi'uun hin jiru. Warroonni listii afaan Oromoo keessa barbaadanii dhabdu. Como están seguidores de Seyfish Tech. Garuu afaan keenya garana sagaleedhaan ammaaf baaftee isiniif hin dubbattu jechuudha daawwattoota kiyya. Como están gara afaan Ispaanishittis jijjiiree jirra. Gara afaan barbaadan bakka meeqoo egaa afaan Amaariffaan jijjiira. Ingiliffaattis akkasuma English lattiraa English irrattis afaan Oromoo gara Inglishitti. Akkam nagaa keessanii hordoftoonni Seyfish Tech. Wow, how are you followers of Seyfish Tech? Kunoo akkuma agartan gara afaan Ingiliffaatti nuuf jijjiiree jira. How are you followers of Seyfish Tech? Wow, Ingiliffaa gara afaan keenyaattis akkanumatti jijjiiruu dandeenya. Reverse irra gijee gootan kaan gara olii dabarsee kaan gara amma isin how are you kana jettanii barreessan garanatti isiniif jijjiiraa jechuudha. Waan jettan barbaada barreessaa. Hi guys. Show you how to use Google Translate. Wow, kunoo daawwattoota Ingiliffaa yoo barreessanis gara afaan Oromootti ni jijjiira. Hi guys, har'a hajuu kana gara afaan Oromootti isiniif jijjiiraa jechuudha. Kunoo laala akkuma agartan afaan Oromootti ni jijjiiraa jechuudha. Hi guys, today I'm gonna show you akkana ta'uu qabatu mallattoon hodhaachi galuu qabdi. Hi guys, today I'm gonna show you how to use Google Translate jedhu gara afaan Oromootti. Hi guys, har'a akkaataa itti Google Translate itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Wow, wallahi waan ajaa'ibaa daawwattoota kiyya. Hedduu baga gammanne baga walumaanuu gammanne bifa kanaan itti fayyadamuu dandeenya. Akkasumas barreeffamoota dhedheeraa koppii gootanii afaan barreeffamee barbaade koppii gootanii yoo fiddan afaan Oromootti isiniif ni hiikaa jechuudha. Listiin afaan Oromoo as keessa dhufee jira. Kunoo akkanatti argachuu dandeessan bakka English ijoo kana irratti yoo cuqaaftan afaan English gara afaan Oromoo kunoo xiyyaanoo akkuma isinitti agarsiisu English gara afaan Oromootti yoo Oromoo Englishtti hiikuu barbaadan as tuqxaniituma Oromoo irra geeffatanii jechuudha. I hope akkana hubatan. Akkasumas wanni biraa kaafee jiraate video yookaan suuraa screenshot gootanii yookaan barreeffama harkaan barreessan irraa iskaan gootanii barreeffama harkaan barreessan irraa iskaan gootanii kan
iskaan gootanii translate hiikaa isaa jijjiirrachuu ni dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo mee amma barreeffama tokko koppii haa goonu. Kunoo akkuma agartan barreeffamni kun barreeffama Google guyyaa afaan ota 20 gara Google Translate jijjiire kan wanta godhe. Erga kanatti iskaan godhee booda wanni isin gochuu qabdan asirra select all text barreeffamoota hunda akka isiniif hiikuu barbaadan select all kajuu kanarra cuqaaftan. Yoo barreeffamoota muraasa keekuu barbaadan ammoo barreeffamoota sanarratti qubaan akkana godhatanii jechuudha daawwattoota. Kanaaf amma all irraan godha. All kana kunoo bifa kanaan hiikuu jira. Kunoo Google Translate have helped break down language barriers kajuu kana gara afaan Oromootti. Waaw. Google waggootaaf Google Translate danqaa afaanii cabsuu fi hawaasa addunyaa guutuu walitti hidhuuf gargaareera. Kanas namoota daran baay'eedhaaf akka danda'amu gochuun barbaanna. Keessumaa warran afaan isaanii teknoolojii irra caalaa bakka hin buune erga har'aa afaanota 24 hiikaa irratti dabalee jira. Waaw daawwattoota kiyya. I hope ka jaallattan abdiin qabaa. Viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Kunoo afaan keenya listii keessa appilikeeshina irratti ol bahee jira jechuudha. Warroonni appilikeeshina update hin godhatin update godhadhaa isiniin ja'a. Kunoo laa maanaa o afaan Oromoo. Waaw waan hedduu namatti tolu ol bahee jira. Kanaaf daawwattoota kiyya Seyfish Tech YouTube channel kiyya like gochuu hin dagatinaadha. Subscribe gochuu hin dagatinaan isin jaa. Viidiyoo kana share wal biraan ga'a oduu gammachiisaadha. Akkasumas warroonni TikTok fayyadamtan please TikTok kiyya TikTok irrattis barnoota garaagaraa hedduun gadhiisaa jira. TikTok kiyyas follow gochuu hin dagatinaadha. Warroonni TikTok fayyadamtan asiin inumaa TikTok irratti as mallattoo YouTube icon kana irra yoo cuqaaftan direct gara YouTube channel kiyyaatti isin fudhata. Subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Viidiyoo biraatiin akka nuti deemnutti bye bye.